Jilli Ministeera Muummee Dr. Abiyyi Ahmediin durfamu magaalaa Naqamteetti hawaasa godinaalee Wallaggaa afran bakka bu'anii waliin dhimmoota garaagaraa irratti mari'atan. Marii isaaniitiinis dhimmoota nageenyaa fi misoomaa irratti xiyyeeffachuun kan mari'atan yoo ta'u, Dr. Abiyyi Ahmedis marii isaaniitiin hawaasa nagaa barbaaduu fi dhimmoota misoomaa garaagaraa irratti kan hojjetuu fi keessumaa immoo qabsaa'ota biyyaaf duulan kan keessatti argaman jedhan. Haayilee Fiidaan, Leencoo Lataan namoonni baay'ee walqixxummaaf bilisummaaf namoonni qabsa'an adda durummaan waamamuu danda'an as keessaa ba'an. Gama gootummaaf waraanaa soo ta'e kaleessa Abdiisaa Agaa kaasuu dandeenya. Uummata Itoophiyaa guutuu gootummaa isaatiin kan waamsisedha. Ammas akka Itoophiyaatti jeneraala guutuu kan ta'e jeneraala matsaafaan tiyeeriidhaan duwwaa osoo hin taane hojii qabatamaan gootummaa addaan wanta Itoophiyaa irratti uumame jijjiiruu kan danda'e gootni keessan Geetaachoo Guddinaa asumaa ba'e. Qaamoleen hawaasaa maricha irratti hirmaatanis dhimmi nageenyaa fi hojiilee misoomaa irratti hanqinaalee jiran akka gaaffiittis akka yaadattis kan kaasan qabu. Kunis hojiilee misoomaa godinaalee Wallaggaa afranitti babal'achuu dhabuu, hojiilee paarkiiwwanii, hojii dhabdummaa, rakkoolee bu'uuraalee misoomaas akka rakkootti kanneen kaasan keessaati. Oromoo gamtoomee diina isatti ka'e ofirraa qolachuu danda'u. Akka nu ijaartan bilchinni isin abbichuun ilma abbaa gadaa keenya Dr. Abiyyi Ahmed muummichi ministeera keenya bilchinni isin waraana sameen irratti dhaabattanii ilaaltanii raawwattan sun Oromiyaa irrattis gad dhufee Oromiyaa irrattis dabaltanii bilchina kana keessa baatanii nagaaf tasgabbiin nu uumamee waraanni nurraa dhaabatee amadiin amma jalqabe kun bal'inaan akka itti fufuu dandeenyu. Warshaan sukkaaraa rakkoo nageenyaa irraan kan ka'e amma eegame yookaan immoo hamma dura hojjetaa jiru hojjetaa jiru jechuudha. Nageenya naannoo sana irratti ajandaa nu godhatanii irratti akka nu hojjettan. Hundatu diina miti. Nama muraasa kan immoo qulqulleessuun yookiin araara isa jedhamu sanattis fiduun hanga ammaatti rakkoo nutti ta'eera. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti fala waaraatu nu laattanii. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaanitti yaadaa fi gaaffii hirmaattota marichaa irraa ka'eef yaadaa fi deebii yeroo laatanitti godinaalee lixa Oromiyaatti hojiiwwan misoomaa akka hojjetamanii fi nagaa fi tasgabbiin akka bu'uufis ni hojjannaa jedhan. Lixa Oromiyaa irratti daandiin kabajamoo muummee ministeera keenya waggoottan darban murtaa'ee kenname Oromiyaa guutuutti waggaa 27 darbee kenname kan lixa Oromiyaa qofaaf kenname. Garuu rakkoo nageenyaa irra deddeebiidhaan kaasaa turtan suntu sakalee nuti hojjise. Ammas nageenya karaa waaraatti finna taanaan rakkoo misooma bu'uuraa kan ammaan booda murtaa'u miti. Amma yoonaa kan nu murtaa'e hojiitti hiiknee jennaan lixa Oromiyaa guutuutti bu'uura irraa dubbii waan jijjiiruu danda'u jechuudha. Sabsteeshinii meeshaan jirre rakkoo guddaa ture haala addaatiin murteessaan nu godhanii kan shaambuu fi kan najjoo kan xumure. Iddoo biraa irrattis kan amma kan qeellama irrattis kaastan iddoo biraattis karoora adda addaa ture. Garuu rakkoon nageenyaa kun sadarkaa olaanaatti qormaata guddaa ta'e jechuudha. Kanaaf rakkoolee bu'uura misoomaa isin kaaftan keessattuu kan ammoo naa murtaa'an baay'ee isaanii kan murtaa'an kan isin kaasaa turtanii kan immoo dabalataan hojjetamuu qabanis nagaa buufnee naannoo fi uummanni waliin qindoofnee yoo hojjenneetiin jenne jijjiirama olaanaa fiduu akka dandeenyu carraas jiru. Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmedis gaaffii fi yaada kaaniif deebii kennaniin nageenyi bu'uura waan hundaa waan ta'eef waan hundumaa dura Oromoon tokkoomee nageenya biyya isaa fi uummata isaa eeguu qabas jedhan. Rakkoo keessoo keenyaa hiikkannee jennaan inni kaan nama yaaddeessadhee yaadu gama kooti. Kanaaf namoonni yaadni keessan yookaan yaadni jara nurraa adda ta'e tokkoffaa guyyaa har'aatii kaasanii nagaan galuu danda'u. Lammaffaa nagaan galanii tarsiimoo isaanii, kaayyoo isaanii, yaada isaanii uummata isaaniitti ibsachuu danda'u. baay'eeti waggaa sadii filannoon uummata Wallaggaa uummata beekaa kan
yaada gaarii qabaatanii amansiisanii jennaan uummanni filata. Warri yaada keenya jibbitanii qabsooftanis ergaan kun hundaaf waan ta'eef daandii hojjetamu hundaafsisinaa. Daandiin kun uummata keessaniif waan ta'eef dhugaa Oromoo taatan Oromoof qabsooftu yoo ta'e carraan kun nu darbuu hin qabu waan ta'eef hojii misoomaa bu'uura misoomaa dhaabsisuun sirrii miti hundi keenya eegnee hojjechiisuu qabu.